ሰላም የኔ ውዶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና። የራስሽ ጉዳይ ከእንግዲህ የራስሽ ጉዳይ ከእንግዲህ የራስሽ ጉዳይ ሀቢብቲ ናና ሸቃለት ዱባይ ከዳመት ዱባይ ሀቢብቲ ዱባይ ባባ ላብስ ከንዶራ ማ ብንጉሊ ለምስትር ብንጉል ባባ ማዳም ሀቢብቲ ما بنشوف بابا بس مدام حبيبتي بنسوي كندورة غسيل كوية بس مستر ولا انتش منك علينا نقم يراسش قداي شي لانشي يتمشى توبيا من ችግር አለባት እመችሽ ከሀገር ያወጣሽ ኑሮ ረስተሽ ሚስጥር ነው ብሎሽ ዘግ ብሎሽ ሰድቦሽ እቺ ቅዘናም ናሽ ብሎ የሰደበሽ ቂጥሽ ሰተሽ አምሮሽ ሰጠሽ ኢትዮጵያን ክደሽ አቡሽ ቱልቱላ ኢትዮጵያ ስምን አጠፍተሽ ዱቄታ ራስሽ ትንሽ ነው። አሁን እዚች ጋር ይሄ ሁሉ ፊት ነው። ጭንቅላት ዘለሽም እንዲነሽ ገብቶሻል። በሱ ስለምታስቢ ለኢትዮጵያ አታስቢ፣ ለባልሽ ለልጅሽ ለቤተሰብሽ አታስቢ። አንቺ ያዝላለ ሰውዬ ጋር መተሽ ቦንቆሮ እነሱም የነሱን እንትን ሽማግሌዎች ቅዘን ስትጥሉ እናንተ በዛው ታፈቅራላችሁ። ለዚች እጅን የማታክለው ብላችሁ ኢትዮጵያን ትክዳላችሁ። እጅን አታክለው እኮ እጅን አሁን አቃጣለሁ። እጅን አታክለው ይቅርታ ማንን ይቅርታ መጠቂው ራስሽ ነው። ቅዘናም ያለሽ እንጂ ኢትዮጵያ ቅዘና አላለም ሰውየው። አንቺ ነሽ ቅዘናም ያለሽ። ኢትዮጵያ ቅዘናም አላለም። ኢትዮጵያ ጀግና ነው። ሁሉም ይፈራናል። እናምራለን። ዳቧችን ራሱ ቡጪ ሙሚኒ ጅርጅርቱ ሁርፍቶት ሰገሌተና አነጋኩት ለፈጅርተን ተረጋን ስኒፋ ባየቱ ሐራስ ቪዲዮ ብራቲን ዴቤርፌራ ቪዲዮ እንኳን ከነን ጥየፈቱ ይሪ ቶኮ ዮኪን ጃለለንከ ቶኮ سسريسا سجالتشوسا مالين akka ati beektu isa bu'uura ta'e qabxii har'aan isiniif kaasuu barbaadu. Kanaaf hiccitii kanarratti akka isin xiyyeeffattan barbaada. Jaalala keessan keessatti hiikkaa isa guddaa isiniif laachuu danda'a. Jaalalli keessan nageenya qabamoo hin qabu? Jaalalli keessan mi'aawaadhamoo mi'aawaa miti isa jedhu irratti. Kanaaf hiriyyaa akkamii qabdu? Hiriyyaa akkamii qabattanii jirtu? Hiriyyaan keessan san jaalala sirrii isiniif qabamoo yookiin bifa ijoollummaa keessanii kan tuutti dhabaa jirtu? Yeroo keessan waan hin taane irratti dabarsaa jirtu? Isa jedhu gaaffii keessaniif amma xiqqoo ta'etti deebii isinii laachuu danda'a jechuudha viidiyoon qaarraa. Kanaaf jaalala keessatti hedduu isin gargaaruu viidiyoo danda'udha jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin fayyade shamarroota biraatiifis sheer gochuu hin dagatinaa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo yeroo hundumaa viidiyoo akkasiif gorsa akkasii kana qabadhee waan isiniif dhiyaadhuuf subscribe gochuu. Akkuma kana viidiyoon yeroo hundumaa akka isin ga'u mallattoo bilbilaa sana tuquu hin dagatinaa. Gara viidiyoo kottan isin dabarsa. Egaa akkuma dursee isinitti hime jaalala keessatti jaalalleen kee tokko fedhii jaalalaa siif qabu yookiin immoo jaalala dhugaa siif qabu irratti jaalalli sun sirrii ta'uusaaf dhugaa ta'uusaa maaliin akka ati madaaluu dandeessuu fi haala akkamiin beekuu akka dandeessudha jechuudha. Egaa jaalala keessatti jaalalli tokko dhugaa ta'e taanaan yookiin immoo jaalala sirrii ta'e taanaan wanta ati hin barbaanne tokko akka ati barbaaddu yookiin immoo wanta ati gochuu hin feene tokko akka ati gootuuf si dirqisiisuu kan hin dandeenye ta'uusaa beekuun barbaachisaadha jechuudha jalqabarratti. Kana yeroon isiniin jedhutti immoo dhiirri tokko si jaallate taanaan ati kan saati akka kan saataate si amane taanaan wanta ati hin feeneef wanta ati hin jaallanne tokkorraa of eeggannoo godha. Wanta ati jibbitu tokko gochuufis dirqamuu hin fedhu jechuudha. Kun immoo jaalala siif qabutti amanee akka ati kan saataate amanee riizaaltii jaalala isaa eeggata malee wanta kamiyyuu jarjarsuudhaan yookiin immoo wanta ati hin feene tokko sirratti fe'uu hin barbaadu jechuudha humnaan. Kanaaf jaalalli inni dhugaan isa tokko gammachiisee isa tokko gaddisiisuu isa tokko ijaaree isa tokko cabsuu isa kanarratti hin xiyyeeffatu jechaadha. Isa tokko fedhiisaa gammachiisee wanta inni barbaadu erga argatee booda isa tokko immoo sammuudhaanis ta'e saayikooloojii miidhuu akka hin qabnedha jechuudha. Saayinsiin isaa kan itti amanu. Kanaaf jaalalli inni sirriin tokko wanta ati hin barbaannetti walii hin galu yookiin wanta ati jibbitutti dirqama akka ati akseepti gootu yookiin dirqama akka ati raawwattu sin dirqisiisu jechuudha. Kanaaf jaalala dhugaa keessa namni jiru tokko immoo wanta kana sirriitti hubatee beeka yookiin sirriitti galee fi jiraataa jechuudha. Kanaaf jaalalleen kee ati waliin jirtu yookiin immoo hiriyyaan kee sana amaloota akkasii isarratti arguu dandeessaa? Amala akkamii qaba? Wantoota akkasiitti yookiin immoo riizaaltii akkanaa kana
isarratti arguu dandeessaa. Yoo isarratti argite inni kun jaalala sirreessiif qaba yookiin baay'ee hedduu akka innis jaalatudha jechuudha. Yoo kana hin goone ta'e rakkoo uumamuuf wanta ati hin godhu jettee irratti waliigalee of eeggannoo godhataan waan hundumaa irratti wanta ati hin barbaanne irratti wanta ati barbaaddu irratti atteenshiiniidhaan of eeggannoo godhataanaan inni kun jaalallisaa isa sirriidha jechuudha. Wanta ati hin barbaanne tokko gaafachuu dhiisuu isaa miti. Namni tokko wanta tokko gaafachuun kanuma jirudha. Gaafataan gowwaa hin qabu jedha Oromoon. Haa ta'u iyyuu malee gaafachuu isaa otoo hin taane wanta gaafatte sana ati lakki jettee inni dhiibbaa sirraan ga'ee dirqamaan akka ati raawwattu taasiseera taanaan inni kun jaalala isa sirrii miti. Siif of eeggannoo godhee hin jiru jechuudha. Namni dogoggoruu danda'a, waan hin taane si gaafachuu danda'a, wanta ofiisaa barbaadu yookiin wanta fedhii isaa guuttachuuf si gaafachuu danda'a. Inni bu'uurri isa kana miti. Erga si gaafatee booda deebii ati itti laattee fi yookiin immoo deebii ati deebisteef irraa ka'ee maal godha yookiin maal raawwata namni kun. Gaaffii tokko si gaafateera, wanta ati hin barbaanne tokko wanta ati hin barbaannedha. Wanti sun rakkoo sirratti uumuu danda'a yookiin si miidhuu danda'a. Sababa kanaaf ati itti walii hin galle ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee jaalala nageenya hin qabne yookiin immoo jaalala sobaa namoonni qaban yeroo hedduu selfishii warra ta'anidha. Warra fedhii isaanii qofaaf fiigan, warra fedhii isaanii qofa guuttatan jechuudha. Kun immoo yeroodhaaf namoota si barbaadanidha jechuudha. Yeroo tokko tokko akka maastikaa si alanfatanii si gatuu namoonni barbaadan namoonni fedhii isaanii qofaaf fiigan ni jiru jechuudha. Kun immoo dheebuu isaanii bahuuf namootatti fayyadamanii namoota gatanii deemuuf wantoota akkasiitiif warra dhama'anidha jechuudha. Kanaaf wanta inni siin jedhe yookiin wanta inni si gaafate tokko bakka ani kana hin barbaadu kana gochuu yookiin kana raawwachuu hin barbaadu jetta. Wanta ati hin barbaanne sana sababa mataa kee qabda yookiin wanta ati hin feene sana sababa mataa kee qabda jechuudha. Wantoonni akkasii kun yeroo qabu yeroo isaanii qofatti ta'uu qabu jettee wanta ati itti amanteef ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee ati waan nan jaalanneef ati waan nan barbaanneef jechuudhaan akka ati aartuu fi akka ati gadditu yeroo hundumaa gochuudhaan dhiibbaa sirratti godhee wanta sana utuu ati hin barbaadiin akka sirratti raawwatu barbaada jechuudha. Yookiin immoo dhiibbaa sirratti gochuudhaan akka ati raawwattu godha jechuudha. Kun immoo jaalala isa dhugaa yookiin isa sirrii ta'e hin agarsiisu jechuudha. Inni kabraa jaalalleen kee tokko yookiin namni ati jaallattu namni ati kan kooti jettu sun gara fuulduraa si waliin karoora qabaachuusaa mirkaneeffachuu qabda. Maaliif namoonni tokko tokko yeroo baay'ee fedhii foon isaanii qofaaf kan isin duukaa kaatan ni jira. Fedhiin foon immoo ni darba ni raawwata. Namoonni tokko tokko fakkeenyaaf amma foon nyaachuu yoo barbaadan foon yeroodhaaf dharra'uu dandeessu. Fakkeenya nyaata yeroodhaaf beela'uu dandeessu. Haga beela sana baatanitti yookiin immoo nyaata foonii sana hamma dharraa isaa baatanitti qofa kan isin dharraatan kan isin beeloftan jechaadha. Suni booda gaafa quuftan kabiraatti kan isin hawwisiisu. Namoonni baay'een fedhiin isaanii akka kanadha. Haga waan barbaadan argatan qofatti kan isin duukaa fiigan jechaadha. Kanaaf wantoota kana mirkaneeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo sababa jaalalaatiin isin bira dhufu isin jaaladha isin du'a isin gaggaba jechuun jalqabu gaafa fedhii foon isaanii sana raawwatan yookiin gaafa fedhii foon isaanii sana eeyyamtanii fi akkuma isin waliin raawwataniin isin jalaa baduu yookiin isin jalaa dhokachuu danda'u jechuudha. Calqaba irratti hamma dafqisaa bu'utti isin jaaladha isin du'a isin gaggaba jedhe taanaan dhumarratti akkasi jibbu beekuu qabda. Kun amala fedhii foonii agarsiisa jechuudha. Kanaaf dhiironni akkasii gara fuulduraatti isin waliin homaa tokkollee karoora hin qaban jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan tokko immoo dhiirri tokko gara fuulduraatti si waliin karoora hin qaba jedheef si jaalata jechuu miti. Karoorrisaa kanarraa qofa otoo hin taane erga wal fuunee booda kun raawwachuu danda'a. Erga wal fuunee booda gaa'ila keenya booda wantoonni akkasii kun ta'uu ni danda'u inni jedhu keessa galuu qaba. Wal fuunee yookiin gaa'ila dhaabbannee inni jedhu keessa galuu qaba jechuudha. Ammarratti wanti gochuu qabnu tokko, ammarratti wanti raawwachuu qabnu tokko, ammarratti wanti karoorsuu qabnu tokko gaa'ila boodas wanta ta'uu qaba jedhee kan itti amanu ta'uu qaba jechuudha dhiirri sun. Caalumayyuu immoo wanti isin dursa itti kennuu qabdan waa'ee gaa'ila keessaniiti. Calqabumarratti nafuu taa'uu ani sitti hirmuun barbaada. Ati maaliif karoorri kee isa kamidha? Gara fuulduraatti na fuudhuuf, na waliin jiraachuuf, na waliin maatii horachuudha wayi inni jedhu keessan galuu qaba jechuudha. Jaalala dhugaasiif qaba yoo ta'e wantoota akkasii kana sirriisaa isa irratti arguu dandeessu yookiin immoo karoora akkasii kana isarratti mul'ata jechuudha. Kanaaf dhiirri sun jaalala dhugaasiif qaba taanaan waan hundumaatti jarjarsuudhaan si waliin raawwatu jechuudha. Wanti kamiyyuu hin qaqqabama, hin godhama, raawwatama, hin ga'ama jedhee wanta itti amanuudha jechuudha. Inni kabraa kanaan sitti himuu barbaadu inni bu'uura ta'e siif yeroo qabaachuudha. Siif yeroo qabaachuu yeroon sin jedhu walquunnamtii saalaarraa adda kan ta'e yeroo siif kenne si waliin bashannanuu. Fakkeenyaaf hoteela tokko seentanii suuqa teessanii achitti wal dhungachuu waliin haasa'uu otoo hin taane lafa bashannanaa tokko nama tokko otoo hin sodaatin sodaa tokko malee jaalala siif qabu
ibsuuf lafa saayilentii bootaas haa ta'u karaarra deemus haa ta'u iddoo kamiyyuu siif yeroo kennee haasawaa gochuu si waliin marii gochuu si waliin bashannana gochuu jechuudha. Dhiirri tokko kana yoo godhe jaalala isa sirrii akka inni siif qabu beekuu dandeessa jechuudha. Yoo kana hin ta'u ta'e yeroodhuma sanaan dhufee si argata taanaan akkuma sanaan algaa deemna siin jedha taanaan yookiin fedhii foonsaa si waliin raawwachuu barbaada taanaan inni kun jaalala isa sirrii otoo hin taane inni fedhii foonsaa guuttachuu qofaaf nama fiigu ta'uun beekuu qabda jechuudha. Haa ta'uyyuu malee paabliikii bootaa ta'e yookiin immoo namoonni hedduun lafa baay'atanittis haa ta'u namoonni bakka jiranitti firii taatanii haasawaa gootanii shaayii dhugdanii waliin taphattanii kolfitanii yoo deemtan inni kun jaalala isa sirriidha. Jaalala isa dhugaa siif qaba jechuudha. Namni kun sirraa fedhii foonsaa otoo hin taane siin barbaadeeti jechuudha kan inni dhufu. Haa ta'uyyuu malee jaalala dhugaa warri hin qabne wanta kana gochuun isaanitti ulfaata. Wanta kana gochuuf matumaa humna hin qaban jechaadha. Onnee hin qaban. Wanta kana sirriitti raawwachuuf oma konfidensii hin qaban jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni shamarroonni hedduun beekuu dandeessu. Waggaa 2 waggaa 3 hiriyaa qabattanii otoo jirtanii guyya tokko waliin shaayii dhugdanii hin beektan. Guyya tokko wajjin saatii tokkoof waliin bashannantanii hin beektan. Kana sirriitti ni beektu jedheen yaada. Inni kun jaalala isa sirrii waan hin taaneef jechuudha. Namoonni akkasii isin waliin saatii dheeraa taa'uu hin danda'an. Kanaaf wantoonni kun kana dura kanan isinitti himirraa fedhii foon isaanii irratti kan hundaa'an jechaadha. Namoonni akkasii kun isin waliin daqiiqaa muraasa taa'uu hin danda'an. Yoo taa'anillee isin waliin walitti bu'anii yookiin isin lolanii deemuu danda'u. Wantoonni akkasii isaan hin dandeessisu jechuudha. Namoonni tokko namoonni akkasii kun isiniif jaalala dhugaa waan qaban isinitti fakkaachuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee inni kun jaalala isa dhugaa miti.